Finfinneen handhuura Oromiyaatiin lafa gosti Oromoo gullallee jedhamuun bu'uureffamte. Magaalli Finfinnee fi gosni Oromoo gullallee abbichuu galaanii fi tuulamni bara bulchiinsa mootii Minilik irraa eegalee qocholamaa dhiibamaa fi hacuucamaa barri bara harkaa isaan fuudhee har'a gahaniiru. Maddi rakkoo hacuuccaa kanaas seeraan ala babal'achuu magaalaa Finfinneeti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa bara 1860 irraa eegalee hanga daqiiqaawwanii fi maayikiroo sekendii amma irra geenyetti gaaffii dhugaa jilbaa fi jilbeebiidhaan adeemaas gahe gaaffii qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee warra ganuu irraa eegalee hanga Boolee Lamiitti Kuyyee Foccee irraa eegalee hanga Tulluu Diimtuutti keessaa imaluudhaan isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaattis nu waliin turaan affeerraa keenya. Gaaffiin qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee qe'ee handhuurri kiyya itti awwaalamerraa nan buqqiftuudha. Qe'een uummata Oromoo maraaf handhuura qonnaan bultoota Finfinnee fi naannoo isheetiif ammoo dachee handhuurri isaanii itti awwaalame Finfinnee. Torra dhaabbattee badawaanuu fi kana yoon Finfinnee gadi ilaalu daangaa mootarreesse godhoon qabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Akka ragaan seenaadhaan galmaa'e himutti Finfinneen bara mootii Minilik irraa eegaltee si'a 5 babal'atteetti. Bara 1867 ture Minilik Finfinnee gaara Inxooxxoo irraa Tufaa Munaa firoonfachuudhaan kan qubate. Waggoota 12 oliifis waraana Oromoo sodaatee gaara Inxooxxoo irraa osoo gadi hin bu'iin achuma ture. Booda garuu humna isaa jabeeffachuudhaan gosoota Oromoo Finfinnee keessa jiraatan cabsuudhaan loltoota isaa Finfinnee qubachiise. Minilik iyyuu magaalaa kan hundeesse waggaa 12 booda Inxooxxoo irraa bu'aniiti. Erga Harargeetti duulanii Harargeedhaan injifatanii deebi'anii as Daalatti haati manaa fi goobanni mana ijaaranii seega masaraa Daalatti irratti jechuudha. Daalatti jechuun amma tallaaquu beeta mangist kan jedhu masaraa mootii Minilik. Waggaa 12 booda Inxooxxoo irraa bu'an sodaatanii achi gadi bu'uu dadhabanii. Finfinnee humnaan weeraranii abbaa itti ta'uudhaaf kajeeluunis achuma eegalee Finfinnee. Finfinnee yaa Finfinnee mata burqaajinee kan waaqni nu kenne ansarraa fagaachuu nama taane. ራስ ገነሜ ሰፈር አባ ኮራን ሰፈር ራስ ብሩ ሰፈር ራስ ምሩ ሰፈር ራስ ሙሉጌታ ሰፈር ጀደኒት ሁንዱማ አቦቲ ወራና ኢሳፍ ከነ ለፋ ኦሮሞ ናኖ ከነት ከሰቱ ራስ ሙሉጌታ ለፋ ቀርሳ ጀደሙ ካን ናኖ ከሳንቺስ ጅሩ የቹ አባ ኮራን ሞ ህምቤክተ መርካቶዳ ከራ ባሃ ካን ጅሩ የቹ ራስ ገነሜ ሲምቤክተ ከራ ካባት ራስ ምሩን እኒ ቦዳ በረሃ ሞቲ አይለ ስላሴት ኢሳኒፍ ከና ቱሬ ራስ ዳርጌ ሰፈር hundumaaf kenne warra abbootii waraanaa kun isaan immoo tuuta isaanii qabatanii qubatu. Asin geenye yeroo sanatti jechuudha. Baalchadha booda eessa argate ras dajja baalchan bakka hospitaali isaanii jiruun kan fi gajja qabate gajja jedhamne naannoo sun. Kun baadiyyaadha lafa qonnaati. Kunuma kanumaayyuu dabalatee jechuudha. Babal'ifannaan Finfinnee inni lammaffaa bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte kan raawwatamedha. Xaaliyaaniinis maaster pilaanii ofii qopheeffattee mandaroota haaraa kanneen akka markaatoo indiijinoo piyaassaa fi kanneen biroo ijaaruudhaaf jecha Oromoota buqqifte. Babal'ifannaan magaalaa Finfinnee inni sadaffaan mootii Haayila Sillaaseetiin raawwatame. Weerara Xaaliyaanii baqatee waggoota 5 kooluu galtummaadhaan Biriiteen kan ture Haayila Sillaaseen gaafa achi as deebi'u maaster pilaanii ittiin Finfinnee babal'ifatu biyya Faransaayitti hojjechiifatee hojiirra oolche. Ammas
Oromoonni Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan carraan isaanii buqqa'u ta'e. Hamma arraatu tosuba umte ummata samudan lafa wali kabade. Hamma arraatu tosuba umte ummata samudan lafa wali kabade. Kote bula rorro dandamafte. Kote bula rorro dandamafte. Bara 1960moota keessasiin labsiin lafaa haaraan dargiidhaan bahe. Qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee garmalee akka buqqisee seenaatu ragaadhaam. Har'as Finfinneen qofaashee guddachaa qonnaan bultoota Oromoos buqqisaa aadaa fi safuu isaasii balleessaa kuyyee foccee biraa gad dabartee tulluu diimtuu geessetti. Lafti qonnaan bultoonni Oromoo kanaan duraa xaafii, qamadii fi garbuu irraa oomishaa turanis gara gamoowwan dhedheeraatti jijjiirameera. Makmaaksiin faffacaanee yaa ijoollee koo faffacaanee erga gumbiidhaan gargar baanee jedhusiin qonnaan bultoota naannoo Finfinnee misooma Finfinneetiif jecha qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan biratti kan guyyaa guyyaa ta'eera. Qotiyyoon tiyyaas maqaa qabdi. Mufaraan qambaraan nan taagala kabiraattan qota. Wanna gabare tawak gabare dah. Arah kegulita tang kita. Mana sama tanya dembek. Mana sini amma sama tanya itu wanna yang kan. Koyen semen matau hamsa harat tertarin. Fudatame arranja martani ngkotina dan. Akam ngkotina. Mal, limatin afrotan, limatin kamat, limatin kondomine bida, arranja martani kotani, fudatan menungjadan. Limati akka inda kanu kondomine bis simbe nu wana tako simbe nu kondomine da kana akani boloketi bi ferro nu ratulan. Limati wada acana gafin, limati acana gaftana gua diddani, ini damtani. Idamnan amma jiya Jaafar dibeetti ni hatan nun jira. Isuma shakkinam limaata kun kammaati limaata wayin limaata jechuun garuu limaata jechuun kan beenu duri wanno irraa ka furan gibrinaa irraa ka furan murtii zarii adda addaati. Kana jennaan hunduu bakka amma jiya Jaafar dibeetti ni hatan akkam taatan jennaan isuma shakkineetu bakka limaata naccana gafmanneetu wanno jennee. Kabalan toko yechan hagasha sun hundi bade Addis Ababa kililin kuni awata erga hada wanno wayyanen mangistin kusene addan shanashan warada kula torba jede ha warada 8 jiru kula amma barma baran bole kotobe bole lami bole waraganu bole bulbula bole arabsa Handura gara mata obdanda amma walit irra kunture shana akka minani kutisa Gizeme ke polisoni dabde hidame biri kuma sadi ol kubase kotobe Mali dabde indela fa galase dabde banka kaba faratani gizela mobileji yojin ka badaga mo janjar mi obule ke injir isa ujin polisin duften dabaka Lukatani gabi ufatani afana ada hidamani beri baik akabas nambeka. Kotiyotin di sadi gurgue namichi kun. Lafti Kenya yogros gar mana lama yo shete di Amerika. Nu tana ofi tana nura fudatai mo agabu bulla. Tautora dabade badawanu fi kana yuan Finfinee gadilalu danga modarese Godonga buchikesa Nachiko malam balese natini yo adagese Nachiko malam balese natini yo adagese Daimti Kenya akan ujiratan barban mabtin Kenya nuwa egamu anu barban nas'annata Kenya saba'unnata mabti Kenya nu gaffatani na namma bayye tokko
hankiyyaat illee homaa miti biyya keechan jira han biyyaa baqate daa'ima ofiitinaan bittinnaa jira isaan ifan bo'a tiyyas boru akkasuma daa'imti tiyyas baqatte gara biraatti erga naannan horii wajjin hin jiraanne jiru maalan qaba. Amma nuyi lafa tana lafa biyya irratti galabbatanii to'annoo jiran kana waggaa qon poolisiidhaan nu dabaddabanii horii keenya xaayibaatti hidhanii raawwatanii horii keenya agabuu mana hidhaa keessa bulchanii gabareen deechee hallayyaa keessatti hambineessi nyaatee jira. Kun hundumaa akkana ta'a gizeennee ta'u uummata gaafannee bulchaa akkabaabii gaafan isinitti xinneechan ganaa buqqaatanii baddannuun jedha ganaa buqqaatan maal buqqaana maal balleechin lafa keenya kana hunda isinii kennine waggaa jenna lafa maal qabdan laftan mangistiiti maal qabdan ishii lafa erga laftan mangistii ta'e namni hiyyeecha nam mangistiiti mooti maal tan mangistii godhe ganaa baddanii oo poolisii harkaa deechinee baane federaalli nutti nammee halkan haadha keenya dirraashii keenya nutti dhaabbatee raawwateeti kumaas boostii raawwateeti haadha keenya jim uleedan namni tokko hin dubbatu kumaas boostiin kun maalin ofiifu nu hiyyeecha akkatti bullaa maalin masaaraa qabdaniin baaftanii ofiisaati akkatti taattaqeet kun shugguxii hidhatee raawwatee nutti ol seenu oo seen immoo nama malkiin beenne federaala sanirree muti namni malkiin beenne carqii burree kaawwatee raawwateet nutti ol seenee nutti tumaa ture. Buqqisanii daangaatti daaritti nu yaasanii Finfinneen Oromoo Finfinnee keessa hin jiru nu hin jedhu. Badiin kana caale maaltu jira? Kaadamne biyyatti dhalannetti biyya abaabilee akaakileedhaan itti dhalannetti. Ani qotee bulaadha. Qotee bulaan kan uffanni isaa kanaa miti jedhan. Uffanni qotee bulaan akkamiiti? Qotee bulaan hin baratu. Ilmoon qotee bulaan baratu. Carqiin isaa irratti xuraa'ee, qoobiin isaa irratti xuraa'ee, miilli isaa ciccitee isa barbaadanii qotee bulaan isaa miti. Isaan kan barbaadan kana. Finfinneen kana barbaaddi. Beelli nama assaqaayya. Kun immoo lafa qotee bula. Lafa durii horiin meeqa dheedeetti jiraate, waxxaatiin meeqatti jiraate, namni jireenya meeqatti jiraate, sargi ittiin diggise. Amma rabbi dhugaan haasofnanne dur sargiin hin jira. Sargiin amma akka itti hafe maaliin sargiin diggifama? Kiristinnumti illeen hafe. Beeta kiristaanii geechatti daa'ima ofii kaasee yaa rabbi si beekaa hoonaa dabarsite yookanis jedhee waaqatti boo'etti nam. Misoomni qaama jiru, uummata achi jiru, saba achi jiru guddisee waliin jiraatee jiruu magaalaa wajjin walitti fiduudha malee qaama tokko yookaan saba tokko itti babeetuma balleessuu miti. Kanaafuu nuti siyaasa inni fudhanna siyaasa daba ta'e kaabinee Finfinneetiin seera dhalaan konstituushinii higga mangistiin illee kan kana mirga isaa kan eegusan akka mirgi isaa cabu godhanii murtii kaadireetiin murtii kaabineetiin akkasitti buqqaa waan tureef nuyi ijoon isaa politikaalii akkasitti balleessuu inni dubbanna nuti gara keenya akkasitti itti ilaalla. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dambii fi qajeelfamaanis osoo isa nafiin qonnaan bulaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e akka inni qabeenyaa hin horannee fi qajeelfama baasee masaanuu misoomaa isaan taasisee jedhu kantiibaa taanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Seerri mana maree bakka bu'oota uummataatiin hin baane mootummaa federaalaatiinis beekamtii hin arganne heera mootummaarraas hin maddine garuu ammoo waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hojii irra oolaa jiru qajeelfama 18 jedhamee beekama. Akka qajeelfama kanaatti qonnaan bulaan misoomaaf qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e lafa investimentiidhaaf oolu hanga fedhe qabeenya yoo qabaateeyyuu argachuu hin danda'u jedha. Qotee bulaan lafa isaa irratti qabeenya horachuu hin danda'u jedha seerri Finfinnee. Baay'ee nama gaddisiisa. Qotee bulaan lafa isaa irratti magaalaa ofii isaatti bal'atee achi ga'e kaartaan kennituuf pilaanii hojii walitti bu'aa kana tamma kaasana waan ta'eef pilaanii hojii walitti waan ta'eef kaartaa siin kennamu kaartaa siin kenna abbaa lafummaa argattaa kan jedhu waan ta'eef isa qofaa miti lafa kee irratti qabeenya horachuu hin dandeessu kan gochuu dandeessu amma buqqaatutti teessee eegu qofaadha seera sana kan diigne Finfinnee keessatti jalqabachaa qabeenya akka isaan horatan seera sana sirreessuu maqaa sana sirreessuun gurmaana jala sirreessuun akkuma jiru ta'e qotee bulaan maaliif
daangaa bolee daangaa qaaqii daangaa eekkaa qofaa jiraata qotee bulaan barasa jiraachuu danda'a magaala kanas as walakkaa. Qotee bulaan eega qabeenya qabaate eega qabeenya akka horatu barbaanne dirqama achitti ittisuun nurra jiraatu magaalli kun magaala Finfinnee chambarii bolee gooroo koyyee focha qofaa miti Finfinnee yoo jedhameera jechaadha. Araadaanis piyaasaanis maalis Finfinnee dhuma so qotee bulaa birriin qabaa iddoo kanatti hojjechuu hin danda'u eega ta'e eega seera sana sirreessine qabeenya akka horachuu danda'u akkuma abbaa qabeenyaa bira magaala guddaa walakkaa dhufee gamoo babbareedaa ijaarrachuu kan dhorgu hin jiru. Seerri kanaan duraa garuu hin dhorga qabeenya horatu waan ta'eef. Amma garuu hin danda'a. Amma magaala kana dhufee maallaqa xiqqoo qabata akkuma abbaa qabeenyaa bira nuti hin deeggarra waan ta'eef asitti gamoo bareedaa kan na fakkaatu ni ijaaruu mirga isaati jechuudha. Tokko seera sana irratti sirreessuu kan barbaannes kan qotee bulaan baay'eenis beenyaa argatee waan tokko argatee walitti dhufee kan hojjechuu jalqabee jira jechuudha. Laftiin bu'uura waan hundaa ta'uu isaatiin Oromoon lafti lafee keenyaa jedha. Kabajni lafaaf qabusiin daran olaanaadha. Dachee haadha lafaa irri kee midhaanii jalli kee bishaanii qonnee sirraa nyaanneet horree sirraan yaafnee jedhamee sirbamuunis waa malee miti. Dubbiin lafaa kun dubbii dhalee waggoota 4 duraa uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ba'aa fi dhihaa sagalee tokkoon babal'ifannaa magaalaa Finfinnee Koobbortaa maaster pilaanii yookaan pilaanii qindaawaa Oromiyaa fi Finfinnee waliin misoomsuudhaaf jedhuun haguugamee lafa Oromoo saamuu fi qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnees jiru bittinneessuudhaaf shira xaxxootaan as ba'ee fuuldura dhaabbatee mormee injifannoodhaanis goolabee. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waa'ee magaalotaa miti, gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። ማስተር ፕላን ጀዳኒ ሰኝ ሲዱጉ ጉማላኒ ኦሮሞማ ገኛ ፈንቶ ፎታኔ ዲናፈንና ወልታኔ ማስተር ፕላን ጀዳኒ ሰኝ ሲዱጉ ጉማላኒ ኦሮሞማ ገኛ ፈንቶ ፎታኔ ዲናፈንና ወልታኔ har'as garuu qaamuma maaster pilaanii kan turee fi diddaa ummataatiin addaan citee kan ture manneen waliin jireenyaa saayitii Koyyee Foccee 55,000 ol ta'u abbootii carraatiif dabarfamee kennamuu fi odeeffannoon jedhu as baanaan qonnaan bultoonnis gaaffii ajandaansaa waggoota 3 duraa cufame lafaa kaasuudhaaf dirqame. Gaaffii anis qe'ee fi qabeenyaan irraa buqqa'e irraa fayyadamuu qabaadha. Har'as garuu qonnaan bultoonni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiran lafee namaa taate irraa dirqiidhaan buqqa'anii ollaa fi maatiin gargar faca'anii jiraachaa akka jiran gaabbii cimaadhaan dubbatu. Lafti keenyuma be'asuma be'e. Asumaan warra maabara jedhanii galchanii nu ari'anii gooda goodatti nu naqan. Gooda goodatti nu naqanii amma fooqii godhan lafa keenya san. Dhakaan bichaan dhakaan lafa kiyyaa fi lafa jaarsa kana dimbartanyaa inni obboleetti nuti fuudhe.
Dhalatu gammachuu alamee gammachuu malee. Maaliidhaafi goda godatti nu naqanii nu kun shiggaari nu ajjeesudha kaate. Surree ergisaa sinan deemela. Hanumtaafne kun uumaa jiru wal gaafanna seera jiru walitti deemna jennee kunoo gara bitaa mirgaa walitti deemnee wal gaafachuu dhagaa yenna isaan kanu darajaa kanarraan nu ga'anii tasamiin qabnu kan nu dhaga'uun jiru oduu uummanni tokko kan wal beeknu afaan tokko kan wal beeknu ta'e nu dhaga'ee tanarraa irree kunoo maadaraa kecha naa ta'u lakki ilma akaleeti ilma wannooti jedhee beetasaba laalee warra ta'e duraa duuba biyya laalee nama biyya beeku oduu ta'e ginizibtii kanarra nu laalee darajaa kanarraan nu ga'u. Ollaa maal qabna ollaa dura abnee addaan baane ollaa warqituu dasitaa kennee damissee alamuu beenyaa damissee lammaa baqqalaa bashaa isaan duraan hojjennoor warra hojjennoor hunduu gara bittannaa eegama hunduu mangistiin gara bittannaa jecha gara jira. Lafa hektaara meeqa dhiisanii asii kinoo kooyyee facceelaan kan lafa kana agartumatti kooyyee faccee asii deemanii kondominiyeemii kinoo asitti ijaaran. Kuni maal jechuudhaaf nu balleessu sanyii balleessuuf deemu. Babal'isaaf sanyii balleessuuf deemu. Sanyiin asirra jiru hundumtuu afaan isaatii fi aadaan isaa akka badu karaa haratanii jiru isaan maal jedha namtichi yeroo tokko dubbateera saba kana xinneessuus hin danda'ama lafa isaatis uummata isaas xinneessuu hin danda'ama jedhe. Tooftatanii hin deeman isaan ganama yoo ka'anii adeemsi isaanii kanumaaf hin ka'anii jiru. Dubbiin Finfinnee tokko duraan tokkommoo turraan badee nama jechisiisaa jedhu Yuunivarsiitii Siviil Sarvizii Itoophiyaatti barsiisaan misooma magaalaa fi kaadhimamaan PhD obbo Hirphoo Bariisoo Finfinneetti daangaa tolfachuun gaafa chaartaraa sana tureyyuu jechuudhaan. Finfinneen immoo intarastii qabdi bal'achuu barbaaddi. Isaaniin gaafachuu hin dandeessu. Kan daangaan kiyya asii natti hin bal'atin jedhee dhaabuu qabu mootummaa Oromiyaati. Mootummaan federaalaas mootummaan Finfinnees isaaniif gammachuudha. Akka barbaadanitti bal'achuun osoo daangaa magaalaa kana gaafa sirni federaalizimii kun dhaabbatu gaafa federeeshiniin dhaabbatu daangaa toranii kaapitaal siitiin yookiin jijjiiramte yookiin Oromiyaatti harka kennatte Finfinneen filannoo lama qabdi. Yookiin kaapitaal siitii jijjiirratta bakka teessuma mootummaa jijjiirta lafa fixxakaa lafa yoo fixxe maal goota yookiin negosheet gooteet waan biraatiin walii galteet akka Oromoo hammattutti magaala deebistee ijaartee afaan magaalli kun akka afaan Oromoo dubbattu gooteet kan babal'isuu dandeessu. Kanaafutti gaafatama jalqaba kan fudhatu mootummaa naannoo Oromiyaati. Daangaasaa kileem gochuu qaba ture gaafa sirni federaalizimii kun dhaabbatu. Ana ofirraa kaasee amma dasoo bira ga'utti sittan lakka. Jechuun dagguu damseen jedhama damseen kan biraatutti kan rommaati rommaan kan jilooti jiloon kan dasooti. Lafti sun zooree eenyu bira ga'e na bira ga'e. Ani immoo lafa kana jechuun ana abbaa kiyyaa wurshii zooree abbaa kiyya bira ga'e sunni na bira ga'e. Dagguu damsee bira ga'e jechuudha amma abbaa shanii jechuudha. Kanaan booda nama ijoolleetti yaa'i wanna warase hin qabu abbaan kiyya lafa isaas natti warase. Anama isaayi ijoolleetti yaa'i maala warase. Qonnaan bultoonni Finfinnee fi naannoo ishees waggoota 150 mootummoonni darbee as gahaniin yoo dhiibaman jalaa siiqaa adeemanis waan itti darbatan garuu nyaachuu didanii qotanii qoffurachaa mirga abbaa biyyummaa isaaniitiifis falmachaa as gahaniiru. Qonnaan bultoonni ollaa Finfinnee warri dur cimdiidhaan qotee dilbii kuusuudhaan ofirraa hafee Finfinnee sooraa ture ollaa arrabaan jiraadhaa akkamittan guddadhaa akkuma gurri jette har'a garuu qonnaan bultoonni Oromoo gabaa keessaa qaxxisaa midhaan xaasaadhaan shamatee of sooraa jira. Yaa'anaa jedhu qonnaan bultoonni naannoo Finfinnee jireenya isaanii qananii darbee yaadachuudhaan. Shiroon xaasan tokko gaayyoon meeyaan dur dhugaa rabbi daarii horii fa'aa qotamu birrii 30-40 xaasan tokkichaan itti gurguramicha. Akkaatti tasaqaayya'eera ta gabareen laala. Akkaatti jiraata. Jireenyaa muti kurra. Dur qotanneetiin dalabbii galfan.
Girdinuu amma waggaa tokko hin nyaanna. Har'a isaa dhabnee xaasaadhaan gabaa keessa deemnee shammannee daa'immateenye qalla. Har'a inni hafeeti har'a harka ormaa gabaa keessa deemnee har'a meeqa boru meeqa inni shammannee nyaanna. Kun baay'ee wanna namatti tasamma. Kaaree meetirii tokko meeqatti gurguratan isaan 30,000 50,000 kanatti gurguratan. Qotee bulaadhaan immoo maal kennaniif? Birrii tokkoo fi tuqaa 75 kaareedhaan kaaree takkitti irraa. Biitti kun jechuun Addis Ababa kana karaakaree bulchoonni kana ummata kana jedha ummata Addis Ababatti galuuf xaqlaalaa katamatti galu xaqlaalaa nuuroo biyya kanatti qallabaa ture. 854 facceef arrabsaan fudhatamnaan midhaan kun hunduu waddate. Abbaan kiyya haala sillaaseedhaa jammaree qusqaam dirasii 6 kiiloo dirasii nagadeet nu guddise. Gizee seminaan rakasha 50 kiiloon birrii 6 har'a meeqa xaasaan takkitti birrii 30 galabaan harree takkitti birrii 40. Lafa keessan misoomaaf gadhiisaa jechuu malee qonnaan bultootaa qonna malee hojii biraa shaakalee hin beekneef gorsi kenname hin jiru. Warri lafa keenya irraa nu kaases lafa keenya malee namasaa waan barbaadu nutti hin fakkaatu jedhu. Kaanee ofirmaa dhaqnu dubartii salfii tokkoon baasaa poolisiin duubeera hoo dubbii jennee limaataa janaa gaafii taana. Numaa rukutamna ree maadhaadhamna ree kan jennu ishii dhufee dubartii gara tokkoo farramsiisanii dhiira gara tokkoo farramsiisan. Assaaba kiyya haadha warraati yookiin utuun tamaa akkariin lafa keenya akkana jedhanii kaan utuun jedhiin affanamne jechuudha. Mabiraatii nuuf galchan mabiraatii qanii tokko nutti agarsiisan aduu lammataa kutan jechuudha baala haftiidhaan investii. Baala investii isaaniif deemu. Kun hundi maaliif akkana ta'a? Tana godaanuu, sanyoonuu, qidaameenuu, qidaamee sana gaarannee hoo akkanumatti kottee duwwaa deemtee taa'ii. Kottee duwwaa deemteen ta'u. Namni kotteedhaan deemu harkaan deemaa akkam godhan deemi galiitii nama gaafadhu kottu. Kana nuun jedhan maali inni wanna akkanaa inni hoggaa nama gaafan. Wanna qabdu gurgurtee raawwattee ton kennitu hoolaa gurguree kennuutti hoolaan qabu qotiyoo gurguree kennuutti qotiyoon qabu. Yekkaa boolee an ol deebisee boolee arrabsaa asiin waradaannaa arrabsaan illee erer silxoo illee aqaaqii waradaa keessa jira. Dakaan abbuu seeraa bomollaan saba keenya addaan bittisee galaan gurraa galaan qilintoo galaan qarsaa amma uummanni jiru uummata saba keenyati miti bakka jiran bifaanuu wal hin beeku. Afaan illee rakkoo keenya loggaan dubbanne jenne afaan biraati afaan Oromoo kana sibaabalaa fidatu tursiisaa jedha haajaa keenya illee dafnee to'annu hin jenne wanna ageettii qabu hin qabne. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnee kiiloomeetira 20 hanga 30 irraa utaalanii maqaa misoomaatiin babal'achuudhaaf yaaduunis karoorrisaa saamicha lafaati. Kiiloomeetirii bal'aa dhiiftee kiiloomeetira 20 deemtee settlementii biraa uumta. Kuni maalidha? Kuni maal of keessaa qaba? Maalidha? Leapfrog development jedhuun warri iskoolaaronni warri waa'ee babal'ina magaalaa qo'atu. Tokkoffaa boru uummanni kun gaafii amma Finfinnee irratti qabu kana yoo cimsaa deeme magaalli kun carraan isiin bal'achuu hin dhaabbata. Kanaafuu lafa saamuudha dursitee saamuudha jechuudha developmentiin irra utaaltee. Kun tooftaa ittiin lafa qabattu jechuudha. Lafa qabattan achitti darbanii achitti boolee arraabsatti ijaaranii gaara yerar duuba darbanii achi asitti kiyyaa jedhee kileem gochuudhaaf jechuudha. Rakkoo qonnaan bultoota Oromoo mudate furuudhaaf nama ta'uu qofti gahaa ture kan jedhan kantiibaa Taanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa rakkoolee qonnaan bultoota Oromoo mudateef bulchiinsi magaalaa Finfinnees ta'ee mootummaan federaalaa
itti gaafatamummaa seenaa fi seeraa jalaa ba'uu hin danda'anii jedhu. Ergan biiroo kana seenee garuu qonnaan bulaan tokkollee hin buqqaane. Garuu kan gama kana karaa Koyyee Fochee Tulluu deemtu maal jiru kuni karoorfatamee waan hojjetame sitti fakkaata. Sitti fakkaata odoo hin ta'in immoo waanuma karoorfatee hojjetamedha. Walakkaatti lafa bal'aa dhiistee gaafa achitti utaaltee iddoo tokkotti mandara tokko ijaartu tokkoffaa namni iddoo nama taa'u ture kun maal hojjechaa ture si jechisiisa tokko. Gama biraatiin immoo okey namnas taa'u sun illee arguu abaatu hojiin isaas bal'aa waan ta'eef. Namni pilaanii kana qopheessee iddoo sanatti akka hojiin kun hojjetamu gaggeesse bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa odoo hin ta'in mootummaan federaalaa mataasaa itti gaafatamummaa seenaa irraa darbudhee naman ilachan isaanii kan federaalaas kan Finfinnees. Sababni isaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa qurraaci xiqqishoonnaa kenne federaalli beekeetu hojjetama. Gaafa inni kiiloomeetira amma sana utaalee achi ga'amu magaala bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa isaa otoo hojjetettee yoo fudhatte si rakkisa. Finfinneen edda nuti biiroo kana galle kaasne qotee bula tokko buqqisne kan namni baruu irra jiraatu. Inumaayyuu kondoominiyeemidha heektaarri gara 700 qabame in dhiisne akka hin tuqamne goone qotee bula kaasuu waan hin barbaanneef. Industirii paarkii jedhamee kan heektaarri gara 1,000 qabame isa hin dhiisne. Sababni isaa qotee bulaa buqqa'uu irra jiru kan jedhu amantaa waan qabuuf jecha. Edda biiroo kana galee qotee bulaan tokko buqqaane. Nuti lafa qonnaarraa qofa osoo hin taane aadaa safuu eenyummaa fi duudhaa keenyarraas buqqaaneerra qonnaan bultoota walitti qabanii bakka jireenyaaf mijataa hin taanetti galchuun nu cinaatti ammoo mana fincaanii uummataa magaalaa Finfinneetiif tajaajilu qotanii balaadhaaf saaxilamaa akka jiran qonnaan bultoonni kunneen dhugaa ba'u. Finfinnee jiraashees du'aashees baachaa jirraa jedhu. Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa qabanii akkuma Oromoon jedhe ollaan qonnaan bulaa Finfinneenis qonnaan bultoota lafarraa fudhachuu bira darbanii balfi keenyas isiniin hanqatii waan jedhan fakkaata. Guyyaatti konkolaataawwan 60 waliin balfaa dhangala'aa fi kanneen biroo Finfinneerraa guuruun fe'ee qonnaan bultoota cinatti kuusaa jira. Xiraansaachi naman dabarsu. Kuni meeshinti beetidha. Kuni duraan akkaatti kun indaalleen ammaas luqqee qabee amma akaaqii ga'utti hanqotee bulaati qotee jiraata. Kun suuraa kana asiinis sagaraa irratti naqaa, kun asiinis naqaa, duuba saniis naqee amma safara gama jiru kana nu asii kaaseeti goosuudha kuraa jiddaati fideeti achirratti safarsiise. Han safarsiise maqaa ለአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ማጠራቀሚያ jedhe malee hanni gurgurataa jiru ከተማ ልማትን ጊዜ ሰኒ han itti dabarsen beeku kifla katamaa fi boolee kifla katamaa fi waradaadha ministiriin isaan miidiyaa irratti nu waa gaafatamanii waan nafsaashinis nu waa gaafatamu. Lafa isaaniirraa maallaqa xiqqaadhaan kan kaafaman qonnaan bultoonni naannoo Finfinnee jireenyi nutti ulfaateeraa jedhu. Maatiin qonnaan bulaa lafa isaarraa misoomaaf kaafame lafa bakka bu'iinsaa argachuudhaaf rakkoodha. Inumaayyuu lafa keenyarraa nu kaasanii daa'imman keenya immoo lafa dugdaan ciisan dhoowwataniiru. Kun ammoo caalmaatti balaadhaaf nu saaxileeraa jedhu qonnaan bultoonni. Ijoollee bootaan argatin tokko waggaa 23 tokko 22 tokko waggaa 19 manaan ijaara fennaan didaa jira nam eeshi ilmi idimeen ga'e abbaa fi haadha jala rafaa. Birrii 18 shilingiidhaan nurraa fudhate mangistiini. Indoom lafa qotisa birrii 18 shilingii nurraa fudhatan. Gixooshin kun amma kun gixooshin birrii 9 sumuuniidhaan 25 saantii jechuudha. Ishiidhaan nurraa fudhatan. Geeshon gisa sani lakkaam. Koshoon gisa sani lakkaam. Ati neerumne ati fuuneedhaani akka isaanii lafarraa buqqa'an waan tokko tuun argatin. Kan biraa immoo ijoollee qotee bulaa kan jedhamu ijoollee qotee bulaa kan jedhamu umuriin isaa waggaa 18 gadi. Waggaa 18 olii qotee bulaadha. Isaan garuu maal godhu 18 gadi
waan tokko tun hin argatin mitikki bootaa kaasaa tun argatin akka ittiin irraa kaa'ame. Faraan qaama maal isaanii maal nu guuttire kaariidhaan birrii fi shilingii. Arrasaan miliyoonitti gurguran kaarii takkitti miliyoonii meeqatti gurguran. Amma ga'annoo irra jira mazgaba irra jira kaartaa ga'annoo irra jira daftara jira. Lafisaa hunda kana hunda kuma 64 bichaa kenna. 64 san bakka 10 addaan kan nama takkaafuu taati shi. Qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaaf akkam goone deebisnee jireenya fooyya'aa inumaayyuu kan kanaan dura jiraatan irra akkam goone jireenya fooyya'aa akka jiraachuu danda'an qotee bulaa maatii qotee bulaa. Maatii qotee bulaa qofaa doonti ollaan qotee bulaa mataansaa akkamitti magaalli guddaan kun dinagdee qotee bulaa sana qabatee akkamittiin ba'a maal gochuun irra jiraata jalqaba gaafa dhufee oofisii kana galu anatu deemi qotee bulaa nama tokkoo miti gannan na yaadadha. Koyyee fochee jedhamu kana tulluu deemtuu qilleentuu maal jedhamu kun ana jalqaba deemi. Dhoqqee dheeromsa. Maaliif akka hin deemes nan beekan. OBN gadi fageenya rakkoo qonnaan bultootaa sirrumatti sakattee ijaa fi gurra uummataa fi mootummaa biraan ga'uudhaaf qonnaan bultoota boolee kotobee, boolee arrabsaa, boolee lammii, warra ganuu, boolee bulbulaa, haannaa maariyaamii fi koyyee foccee galgaleeffachuun taajjabeera. Jirani horii roonni galtee aannoleeno ilma koo saani suniin boo'aa intalatoo itti qabi. Keessumaa jireenya qonnaan bultootaa koyyee foccee misoomaaf ka'anii fi jiraattota Finfinnee manneen waliin jireenyaa argachuudhaan koyyee focceetti galanii halkan keessaa sa'aatii tokkoo fi walakkaadhaan booda achumatti argamnee ilaallee jirra. Qonnaan bultoonni koyyee foccee akkuma durii isaanii dukkanaan marfamanii jiraachaa jiru. Dukkannis ifuu kan danda'u yoo kurraaziin jiraate qofa. Bishaan qulqulluun dhugamuu fi bu'uuraalee misoomaa biroos hin guutamneef. Keessummoota guyyaa keessa dhufaniif garuu bu'uuraaleen misoomaa hunduu guutameefira. Waggaa lafaan nurraa fudhachuu jammaru duraanii daandiin galchaa jedha. Ani ibiddaan galchaa jedha. Ani bishaan asinii galchaa jedha. Bishaan dhiisiti. Kibriitii nagarenu kurreentii dhiisiti. Akka duritti dhaamaa keessa bulla. Koboota bobeeffannaa. Fakkeenya amma warri isaan bakka ta'e buqqisanii fidan nutiin walitti baalagaraa ta'uudhaaf deemna. Isaan ibidda qaban. Ibsaa qaban. Bishaan qaban. Nu asitti kurraazii bobeeffannee jisii argu. Daaraa ibidda bobeeffanna. Kan durii keessa hin baane nu. Wanna qiyyaareen nu dhufe wanna luwwichaan nu dhufe hin qabne. Ammas cunqurfamaa jirra nu. Dhageeche nuyi ammas warra boolloo qarqara jiru malee warra biyyaa fuuldura ejjetu muti. Yaa'u kurraazuma ibsachaa jirra, uummata xaqqamaan jirru, bishaan laga waraabbachaa jirra. Yaa'u mincii waraabbachaa jirra deemnee toorii burqaa booruu uumaa waan itti wannu hin qabne. Kanaan xaqqamaan. Godinaalee Oromiyaan qabdu hunda keessaa godinni dargaggeessaa waggaa 20 gadi barnoota dhabee quba budduutiin har'ayyuu mallatteessaa jiru keessaa tokko godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti jedhu barsiisaan misooma magaalaa Yuunivarsiitii Siivil Sarvizii Itoophiyaa fi kaadhimamaan PhD obbo Hirphoo Bariisoo magaalaa guddoo Oromiyaa fi Itoophiyaa akkasumas teessoo gamtaa Afrikaa Finfinnee funyaan jala ta'anii xannee barnootaatiin rukutamuunis godina addaatiif qaama ta'eeraa jedhu obbo Hirphoon.
ummata naannoo Oromoo kamiyyuu ummata tikfatee bulaa periferiirra jiru caalayyuu ummanni hin baratin kan duubatti hafe ummata naannoo Finfinnee kana. Maaliif ta'e kun? Inumaa deliberate waan kaayyoodhaan karoorfamee ummata kana duubatti hambifamee akka inni dhabamu godhameedha. Maaliif yoo baratee magaalaa keessatti hammatamuudhaaf hin rakkatu. Actively economic biraatti irratti qonnarraa gara economic biraatti jijjiiramuu danda'a namni yoo barate. Garuu uummanni kun qotee bulaadha. Nama dargaggeessa umrii 20 kan harka qubaan mallatteessu ani godina kanattan arge. Qubaan mallatte akkanatti mallatteessu. Godina addaa kanattan arge. Waggoota 150 gootota Finfinnee kanneen akka Tufaa Munaam, Habeebee Tufaam, Guddataa Raddoo, Guutoo Wasarbii fi Qajeelaa Dooyyoofaam miira gaabbiitiin faarsuun sirbamaa ture. Guutoo Wasarbiif Qajeelaa Dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraaloome. Gootonni kunneen falmatanii kufaa ka'aa Finfinnee asiin gahaniiru. Finfinneen seeraan alaa babal'achuu fi qonnaan bultoonnis buqqa'uun yoo itti fufe waggoota dhiyoo keessatti naannoo Finfinneetiifis gaabbiin sirbuun keenya waan hin oolleef ilaallachaa sirbuun gaarii akka ta'e qonnaan bultoonni kunneen amaniiru. Sirbituu aggaammii beekuu akkuma Oromoon jedhee mammaake hojiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ammaatiin qonnaan bultoota Oromoo buqqa'an deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jiru. Cimee itti fufuu qabaan dhaamsa keenya. Sautorra dhaabbadhee bada waan ofii kana yoon Finfinnee gadi ilaalu daangamoo tarreesse godhoon kabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiini yoo waa dhageesse. Dachii koo maalaan balleesse nattiini yoo waa dhageesse. Badhaasa Odaa baga geessa dhaabbanni maltiimiidiyaa Bashaatu Tola Maariyaam kanneen hojii aartii afaan Oromoo keessatti qooda fudhatan hojii isaanii dorgomsiisee beekamtii kennuutti fufeera. Badhaasni Odaa lammaffaa bara kanaa kennamuudhaaf